بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله باقي أما يتأركم نكوني سياسة واشنطن أكا غرتي دوبا منقدو حواسا ورقنا خنانو تنجوتي أكا غرتي أبوتي أكا غرتي دوبا ما حواسا خنرا وحواسا خنغرتي دوبا دورو يوربي والكهي واي أما بيجاري سادية من شو خنرت waan gartee duuba marii qabnuuf jecha achitti gartee hawaasa kun akkanuu argamaniif yaamichaa isiniif godhuu barbaanna. Rakkoon ammaan tana biyya keessa deemaa jirtu kun rakkoo hamtuudha. Waan namni hundinuu quba qabu, waan namni hundinuu gartee duuba dhagahaa jiru, waan taamillee namuu ni beekaa harkaatis jira. Sanirraa namni akkam taane jee akka ta'uun dhabu usuun furmaatan taatu ammoo walitti dhufanii namni kun wal mari'atee kalee maalirra turre arra maalirra jirra yoo maal goone gargaarsa rabbiitiin boruhoo milkooyinaa hammeenya ammaan tana deemaa jiru kanoo akkamitti sirreeffannee akka gartee ummata keenyaaf tolutti, akka biyya keenyaaf tolutti, akka gartee duuba hawaasa keenyaaf tolutti gartee duwwaan kana qaceelfannaa. Kanaafuu gartee wal dhufnee wal mari'achuu qabna jechuu yaada waan qabnuuf jecha hawaasni Waashingtan Siyaatil keessatti argamtan hundinuu xiqqaa guddaan haawwanii fi manguddoon keenya beekaa fi barataan hundi akka gartee duuba nu argamtan yaamichaa gartee duuba lammummaadha, yaamicha biyyaa, yaamicha foonummaadha lafeerraa kan ka'e. إن شاء الله إسيام نجرة أكثر تدوبا نوار كمتن إسنجاف الناجو. أمتكينا أكم وقتني نجايرتو هاسا أما شيء هيان كاسن كنا نم نكون دنيو جراك أبا دوري سمو وان بيكيسة تديم أجرو كرا سوشيال ميديا تنتهي كرا غرب الآتين أرجو رجرا أجاوي رجرا كنافي وان سوشيال ميديا إرت أرجلو خنا بيجرى لنا مي بالبلاد رجها ولت دفنة وان جرو خنا هولي مرياتون خوبنا غاري أرجتون دبرة سمو مالغونا كيستك أورني كنا خواسة مالي وان بيجي كيستك منو لا nama tudurradu ajira nama tuhida mana hida keessa jira nama madaaitu baay'inaan jira itti aanes ammoo wanni kun garamitti deema karaa nagahaatti deemeetini nagahaatti ummanni keenya nagaha argatee hawwii isaa nagahaaf qabu sana hawwiin sun isaaf guutamtee naga ofiisitti deebi'ee waan irratti du'eetini dhufe kana itti milkaahamoo gufuutu afoosaa jira. Kanaaf maal ta'uu qabna waan jedhu nus hawaasni keenya biyyatti akkuma mari'atu nus asteenee mari'anne hirmaannaan keenya akkuma kaleessa godhaataniin turre har'allee hirmaannaan keenya waan biyya keenya waan saba keenya keessatti ala hin jirru. Kanaaf kana irratti mari'atuu qabna. Hundi keenyaayyuu guyyaa dillee guyyaa gaariidha. Akka dhufnee wal agarru lafti itti holgahamu Filipino community sana adres isaa 57 afurtama sa'aatii lama irratti dursinee haa argamnu ulfaadhaa isiniin jedha akka nafsee holii dabarsa. Akkuma obboleeyyan kiyya si kaasanitti guyyaa boruu hawaasa magaalaa Siyaatil guutuu dubartii dargaggeessaa manguddoo osoo hin jedhin namni hundi namni magaalaa Siyaatilii fi magaalota xixiqqaa naannoo Siyaatil jiraatan hundi keessanuu yaaminsa obbolummaa
yaaminsa deeggarsa qabsoo uummata Oromootiif guyyaa boruu sagantaa kanarraa kan hafne amanaa guddaan isin affeerra. Wanti biyya keessatti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisaa. Namni keenya dhumaa jira, namni keenya madaa'aa jira, qabeenyi isaa gubataa jira, rakkoo guddaa keessa jira. Kanaaf ibiddi uummata keenyarra bu'e kun nu laalessee gadi baanee uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Mootummaan rakkoo kana karaa nagaatiin hiikuudhaaf qophiis waan qabu hin fakkaatu. Kanaaf akka hawaasa biyya alaa jiraatutti akka hawaasa mootummaa jijjiirama kana cinaa dhaabbatee jijjiirama kana galmaan ga'uudhaaf mootummaa deeggaraa turettis ijjannoo keenya irra deebinee ilaallee mootummaan karaa irraa maqee waan jiruuf gaafiin Oromoo deebii argataa waan hin jirreef qabsoon Oromoo butamee waan jiruuf ummanni keenya walumaa galatti baanee ummata keenya ka biyyatti miidhamaa jiruuf sagalee ta'uu qabna. Taatee naannoo mana obbo Johaaritti ta'es balaaleffachuutu nurra jiraata. Ijoollee waardiyyoota isaa, ijoollee security isa lubbuu baraaranis galatoofachuu qabna. Isaaniifis deeggarsa ta'uutu nurra jiraata, sagalee ta'uutu nurra jiraata. Kanuma jiddu galeessa godhannee walga'iin boru sa'aatii 2 PM Filipino Community akkuma duratti ka'ee adreesiin isaa 5742 Martin Luther King Jr. South, Seattle, Washington 98118 dha. Akka nuuf argamtan isiniin jenna. Galatooma. Hayyee galatooma anillee dubbii hafteef dubbatanii dubbii dubbatame kana jabeessuudhaaf dura dursee dubbii kiyyatti seenini ummata keenya ka lubbuu wareegamee fi Rabbi jannataan isaan haa qananiisu, Rabbi isaanii haa araaramu jedha. Maatii isaanii ammoo kan maatiin irraa dabree fi Rabbi obsa isaanii haa kennu, ummata Oromoo hundaafuu obsa haa kennu jedha. Kanattaan suudhaan ummanni keenya qabsoon tun yeroo dheeraa turte, ummanni keenya yeroo kamiyyuu hin cadhifne. Adda yeroo haratti galfanne jennetti yeroo nama keenya bakka san seensifne masaraa mootummaa walii qabanne jennutti haalli jijjiiramee gannu deebi'e. Kanaafuu agartee wanti tokko nuti dogongora qabna, dogongorri nu qabnu achi haa erginu malee waan kana jala buunee deeggaruu qofa malee maaltu hanqina jira, maaltu rakkoon jira kan jedhu marii hin qabnu ture. Uf dagachuun waan biraa deebisee nutti dhale. Kanaaf ummanni naannoo Siyaatil durallee walitti dhufee mari'achuudhaanii keessattuu miidiyaa kana gadhaabuudhaan hedduu jajjabinnaan ummata hojjetaa ture, ummata mallaqaanis ta'ee yaadaanis ta'ee yeroo isaatiinis ta'ee bira dhaabbataa ture. Adda miidiyaa itti dadhabne sanii fi nama agartee hin qabne jennu ija keessa dhabu akkuma saa ormi gaafa dha'ee saa abbaan gaafa dha'ee ormi ija balleessaa sanii kanaafi inshallah guyyaa boruu namni tokko akka hin hafne dhufnee walitti mari'achuu qabna. Akkuma namni mari'atee jibicha gurguree namni marii dhabe ammoo raada gurguree raadde agartee yoo forma biraatitti illee sii dhaltii sii horti jibicha ammoo gurgurte isumatu nama biraatiif hojjetaa jechuudha. Jibichi keenya sun ka fuunee mana san geessine abbaa biraatiif waan dalagaa jiruufi nu ammoo deebinee ammoo yeroo itti uf laallu waan ta'eef jibicha nu gane waan ta'ee argameefi kanaafuu waa hundaafuu walitti dhufnee mari'achuu qabna. Marii kanarratti akka nu argamtan jennaa namni hundinuu bakka jirtanitti akka walitti himtan keessattuu naannoo Siyaatil warra jiraatan warra Portland jiraatanillee Vancouver warra jiraatanillee walga'ii boruu kanarratti akka nu argamtan isiniin jennaa. Galatooma ulfaadhaa asumarratti isin gabaasa.
wanni hafe guddaan ummata keenya kana boru argine yaada ummata keenya kanaaf waan itti dhagahamu miira isatti dhagahamu kana beekuudha. Isa kana ammoo isinirraa ummanni keenya ka biyya jiru dhagahuu barbaada. Akkamitti akka waan kana laaltan, akkamitti akka hubattan, akkamitti akka isa bira dhaabattan. Kanaaf argamuun dirqama keenya ta'a. Mana teennee sooshaal miidiyaa irratti waan arginu akka manatti hin hafne gadi baanee ummata keenya wajjin waan ummanni keenya ta'u waliin haa taanu kanumatti dabaluu barbaada. Dabalata warra biyya keessa jiruuf akka amma deemaa jirutti naannoo takka takkatti keessaafu naannoo Adaamaatti humniti agartee duuba Oromoon feene jijjiirama amma dhufe kanallee feene warreen gartee duuba nafxanyummaa duraan dabartisan deebisuu barbaadan warra federaalizimii kanaa fi sabaaf sablammoota biisan keessa jiru tuffatan nu malee warri jiru lafa jara yeroo dheertuudhaaf haga ummanni keenya jijjiiramaa jee ifirraanfatee jiru kana keessatti if jaaree humna godhatee gama gartee duuba waraanaatiin gama silaa gartee adda addaatiin leenjii adda addaatiin humna godhatee haga masgida diiguudha. Masgida amma Adaamaa keessa jiru kan baqattoonni Oromoodhaa kan naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'anii qubatan ummata fi huumaan qabne waan nyaatanii dhugan waan qabanirraa gartee duuba mana qorqorroo hajaarratanii achi keessatti gartee amantii isaanii gaggeessan ibaadaa godhan seenanii achi keessa gartee quraana hunda cicciranii gartee duuba namallee ajjisanii jiran jechuudha. Warri kana godhu warra gartee duuba seer-dhabloota warra achi keessatti nutillee ni kafalannaa jedhanii ummanni muslimaa ka'ee akka charchii gubu akka nama gartee duuba amantii isaanii hin qabne irra dullollee amantii akka ha'uu fi haalli amma deemaa jiru kun akka hammaatu barbaadan jechuudha. Kuni waan gartee duuba bosonummaan takka karaarraa goote osoo hin ta'in humna jaaramteetu waan kana godhaa jira jechuudha. Ammallee Finfinnee keessatti illee gartee duuba barataa gartee ustaaz Mahmud Hamiddiin kan ta'e gartee duuba ajjiisanii nama biraatti illee gartee duuba hawwa waraananii jira ifjaaranii hamma gartee duuba meeshaa waraanaa takka qaban jechuudha. Kana jechuun waan isaan dalagaa gadhee dalagaa badduu fokkottuu ka isaan dalagan san goonaa jettanii ummanni keenyaa fi dargaggoon keenya qeyroonis akka waan isaan hojjetan san hin hojjenne mana amantiidha akkan tu'ine nama amantii biraa qabu ka amantii gartee duuba gartee kiristaanaa haa ta'u waaqeffataa haa ta'u protestaantii haa ta'u ortodoksii haa ta'u ka amantii hin qabnellee haa ta'u waan isaan godhan san nutilleen godhu qabnaa jettanii akka naman tu'ine warreen gartee kana hojjete ummata kiristaanaa osoo hin ta'in ummata gartee amantii qabu agartee abbootii gartee nama kitaaba qabu akka gartee duuba heeraa seera qabu osoo hin ta'in warra biyya tana laaquu barbaadu warra maqaa amantiitiin biyya san keessatti akka badiin argamtu barbaadanii waan kana hojjechaa jira jechuudha. Kana keessatti warri poolisni jiraachuutu mala bulchiinsi jiraachuutu mala warreen gartee duuba aizoo agannuu sun duuba jiraachuutu mala san gartee duuba ifiifuu adda bahuuf ta'a. Kanaafuu akkana gizeen juu if eeggannoo godhaa waan tokkummaa biyyaa jaaruurratti jabaadhaadha. Yoo gartee poolisni naannoo sanii kan dhimma gartee biyyattii hajaalatu taate poolisii wajjin ta'aadha. Warreen waan san dalagu akkaataa seera jala oolfamuu danda'anitti godhaa. Yoo san dadhabamte immoo hattoota gartee duuba waan san hojjechaa jiru san odoo mana dhufanii gartee isiniin ajjeefne akka isaan badiin dalayne akkatti hamanni amantiidhaan tuqamne kacharchiin tuqamne akkaataa yakkamtoota san firraa itti dhorkuu dandeessan qophii taatanii akka ifeeydam gartee duuba isin hubachiifnaa jechuudha. Kanuma inshaallah waan hafee rabbigee boruu irra mari'annaa galatooma. Anis waan gabaabaa dubbachuu fi ummanni Oromoo muummicha ministeeraa irratti of gatee of abdatee rafuun qabu qeerroon kennaas
gaafiin Oromoon deebine gaafiin Oromoo ijoon gurguddaan hedduutu jira gaafiiwwan kunneen hin deebine mirgi Oromoo yeroo ammaa magaalota keessatti hedduu dhiibamaa jira namni haga afaan ofii dubbachuu sodaatutti deemaa jira jechuudha Adaamaa keessatti waan uumame ilaaluun hin danda'ama warri akka keessanii warri argitee joornaalistoota afaan Oromootiin deemanii taateewwan magaalaa Adaamaa keessatti ta'aa jiran waraabanii namoota dubbisanii dabarsuu hin dandeenye fakkeenya fudhachuudhaaf waan gaazexeessaa VOA irra ga'e kaasuun hin danda'ama kanaaf ummanni Oromoo gaafii mirgaa inni qabu hin deebinee fi sanii miti mirguma duraan qabu dhabaa jira jechuudha mirguma akka namaatti jiraachuu amantii ofii gaggeeffachuu bahee galuudha dhabaa jira jechuudha humna gurmaa'e humna hidhateen kanaaf ummanni muummicha ministeeraatti Oromoodha isatu masaraa mootummaa keessa jira kanaaf gaafii kiyya yeroodhaaf poos godhuu qaba jedhee gowwoomuu qabu qeerroonis haga gaafiin ummata Oromoo deebii argatutti karaa nagaatiin qabsoo isaa itti fufuu qaba qabsoon ummata Oromoo butamee jira namoonni jijjiirama kana keessatti fayyadaman murnoota sirna federaalizimii diiguu barbaadan humnoota walqixxummaa sabaaf sablammootaatitti amantaan qabne warra olaantummaa durii san deebisuudhaaf socho'aa jiru adeemsi muummicha ministeeraatis adeemsa isaanii kana kan deeggaru ta'ee mul'atee jira kanaaf ummanni Oromoodha mirga ofiitiif falmachuu qaba rafuun qabu diyaaspooraan biyya alaa jirus mootummaa biyya keessa jiru san irratti dhiibbaa godhuu qaba ummata biyyaatiif sagalee ta'uu qabna kanaaf yoomiyyuu caalaa mirga ummata keenyaatiif socho'uutu nurra jiraata gaafiin ummata Oromoodha inni leeftii irraa gara jiddugalaatti as deebi'e kun gara leeftiitti achi siquu qaba jechuudha ummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin jiraannaa sabaaf sablammoota keessatti Itoophiyaa sabaaf sablammoota ina ijaaramte keessatti mirgi Oromoo mirgi dinagdee mirgi siyaasaa mirgi hawaasummaan eeggama jedhee abdii saniin gaafii walabummaatii fi gaafii bilisummaa duraan qabu san dhiisee gaafiin Oromoo siyaasni Oromoo qarqararraa gara jidduu deebi'ee jira gaafiin kun amma gara qarqaraatti achi siquu qaba namni jaartii ofii wajjin yoo jiraachuu dadhabe addaan ba'a biyya mirgi isaan ittiin kabajamnetti mirgi dhala namummaa ittiin kabajamnetti mirgi amantii isaa ittiin kabajamnetti yoo namaa waliin jiraachuu dadhabe ummanni Oromoo gaafii isaa sadarkaa itti aanutti ceesisuu qaba kana qofaan jechuudha achi keessatti ummanni Oromoodha akka saba guddaatti kabajamee abbaa dinagdee ta'ee bakka isaaf malu argatee biyya san keessatti jiraachuu kan danda'u akka amma jedhamu kanatti osoo hin ta'in gaafiin ummata Oromoodha sadarkaa itti aanutti achi ce'uu qabaa ka jedhan amantaan kiyya. Tole ka anillee wama xiqqoo dabalaa waa'ee ibsaadha mootummaan baasee kana irratti ilaalchisee aramaan eenyu akka ta'e qamadiin akka eenyu ta'e mul'isuu qabaanna. Uummanni Oromoo aramaadhaa miti biyya sanii fa'i qamadiidha. Biyyattiin maan sunu lubbuun isii kan jiraattu uummata Oromootiin kan eenyuuf ifa galaadha jechuudha. Eenyu qamadii ta'aa fi eenyu aramaa ta'an kuni agartee uummanni keenya ijaaramee wal dhagahee akkuma asii sheeyaayyaan jedhani gaafa agartee wayyaaneedhaan waggaa meeqaa qeerroon wannoo wal qabe wanti uummataa wanni tuqameen jiru qabeenyi uummataa wanni tuqameen jiru masiinni gubateen jiru adda ammoo agartee warri sirna kaleessaa sirna badaa san sirna agartee minileefota deebisuu barbaadu dhimma kanatti fayyadamee masiida gubuudhaan waan garagaraa ofiiyyuu deebi'anii cheerchii darbataatiin cheerchii keessa ol dheessaa turanii kana maaf godhanii uummata Oromoo kan oofanii yoo waa nama yaadachiisa jechuudha waan gaafa mallasaan jiru jedhe alqaayidaa baarsiinaa babaalee wattuwaale waan akkasiisan jedhaa dubbataa ture jechuudha maaf innillee gaafsanii garasitti hidhuu barbaadeeti kanaafi uummanni keenya of eeggannaa hedduu godhuu qabaataa waan kana irratti oofanii uummata keenya garasitti akka hin galchine uummanni keenya safuuf hooda qaba uummanni keenya waan godhu irratti uummata kana kaleessa
wanti tokko ammoo agartee garaas nyaata ummanni Oromoo fayyaalessaa nama ammatu beeka yoo jedhani namatti ficcaanuu barbaadu jechuudha. Kanaafuu fayyaalummaallee agarsiifne dhugaadha. Ammas ammoo ummata nu keessatti horee dagaagee jiraate haga